namicha beekaa kan rakkoo uummata naannoo isaanii jiraatan irra deddeebi'aa mariisisaa ture tokkotu waan tokko rakkoo uummata irraa baratee fala waliigalaa kennuudhaaf yaade. Namoonni hedduun yeroo baay'ee rakkoo wal fakkaataa qabatanii dhufanii irra deddeebiidhaan bu'aa fala barbaadu. Haa ta'u malee namichi namoota rakkoo wal fakkaataadhaan irra deddeebi'aatiin bu'aniif fala jedhee yaadee iddoo tokkotti akka ta'an godhe. Booda irrattis waa tokko isinitti himaa sirriitti qalbiidhaan na dhageeffadhaa jedhee gaafate. Booda isaas namoonni hunduu ta'anii dhageeffachuu eegalan. Namichis baacoo hedduu nama kolfisiistu takka itti himuu eegale. Erga inni xumuree booda namoonni hunduu baacoo sanaan hedduu kolfuu eegalan. Yeroo lammaffaatiifis irra deebi'uudhaan baacoo wal fakkaattu itti himuu eegale. Namoonni jalqaba irratti hedduu kolfaa turan sun wal ilaalanii kolfuu dhiisan. Innis waa tokko barsiisuu barbaada waan ta'eef irra deebiidhaan ammas yeroo sadaffaadhaaf baacoo wal fakkaattu namoota sanatti hime. Namoonni yeroo jalqabaatiif sirriitti kolfaa turan sun kan yeroo lammaffaatiif irra deebi'anii kolfuu dhiisanii wal ilaalaa turan yeroo sadaffaatiif inni deebi'ee baacoo sanitti hime jennaan namichi maal ta'e? Hayyummaan isaa irraa waddee gowwoomachuu eegale moo jechuun wal gaafachuu eegalan. Booda irratti garuu namichi sun baacoo isinitti hime kanarraa waa hedduu isin barsiisuu barbaadeeti jedheen. Innis namni tokko yeroo jalqabaatiif baacoon itti himamu sirriitti kolfuu danda'a. Yeroo lammaffaas akkasuma hamma tokko kolfisiisuu danda'a. Sadaffaa, afuraffaa fi yeroo garagaraatti irra deddeebi'amee baacoon wal fakkaataan nama tokkotti yoo himame kolfisiisuu osoo hin ta'in namichi gowwaadha jedhee aaruunsaa hin oolu. Kanaaf rakkoon wal fakkaataan yeroo garagaraatti dhuqannamuu danda'a. Wanti nu hubachuu qabnu garuu rakkoo wal fakkaataadhaaf harka kenninee yeroo hedduu irra deddeebinee booyuu hin qabnu. Fala rakkoo sanaa maal akka ta'e hubannee rakkoo sanaaf furmaata kennaa deemuudha malee rakkoon tokko irra deddeebiidhaan yeroo hedduu nu boochisuu hin qabu kan jedhu. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Maatii tiktookii kennaa ta'uu hin irraanfatinaa.